Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota Oromoo Tekno. Video haala barbaachisaa ta'eef ka gaaffii namoota baay'ee ta'e add friend ka jedhu haala kamiin gara follow-tti deebisuu dandeenya. Facebook channel keenya add friend irraa kaafne gara follow-tti haala salphaa ta'een deebisuu dandeenya jechuudha. Facebook keessan irra galtanii yeroo mara yeroo waa takka sirreessitanii kaatan salphaadhuma irratti Facebook biraarra osoo hin deemin profile keessan kana irra tuqachuudhaan salphaatti add friend mo follow irra jiraachuu isaa profile irra erga tuqxanii booda haala kanaan erganni isinii banee booda tuqaan sadan as jirtu kana tuquudhaan tuqaa sadan bakka kana irra jirtu kana tuqxanii mallattoo ijaa as jirtu kana view as yeroo sin tuqxan haala kamiin akka inni channelin keessan nama biraatti mul'atu salphaatti ilaaluu dandeessu jechuudha. View as kana tuqxanii add friend mo follow isa jedhu ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma add friend irra jira haala salphaa ta'een gara follow-tti jijjiiruudhaan waliin ilaallaa jechuudha. Akkuma isin argitan egaa amma add friend irra jira. Add friendin kun 5,000 ol hin darbu nama 5,000 ol kanaafuu follow qabaachuu qabaa jechuudha. Duubatti deebi'ee home irraa isiniif haa eegalu add friend balleessine follow gochuuf sarara sadan as jiru kana tuquudhaan gajjallaa irraa setting barbaadanna. Setting and privacy waan jedhu barbaadanna jechuudha. Dhuma irraa setting and privacy jedhee jira. Achira yeroo tuqannu ammallee setting waan jedhu jala isaatti nu baasa. Setting jala isaa jiru kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Setting tuqannee yeroo gara fuula duraa adeemnu eegan haala kanaan nuuf baasa. Achi jala how people can find and contact you waan jedhu barbaadanna. How people can find and contact you bakka jedhu kana barbaadannee isarra tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. How people can find and contact you isii jettu kanarra tuqannee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Yeroo achirra tuqannee gara fuula duraa deemnu egan haala kanaan nuuf bana ammallee. Yeroo inni haala kanaan nuuf banu isa jalqabaa filanna. Who can send you friend request eenyu hiriyummaa si gaafatu ka jedhu ka jalqabaa irra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemne everyone isa jedhu ka lammaffaarra kaawwannaa jechuudha. Friend of friend saahiba qofatu na erguu qaba friend request waan jedhu jechuudha. Everyone irraa kaafne isa lammaffaarra kaawwannaa jechuudha. Gubbaatti mata duree isaa friend request jedha. Who can send you friend request ka jedhu ka jalqabaarraa kaafne ka lammaffaarra kaawwachuudhaan duubatti deebinaa jechuudha. Eessa deemnaa gara profile keenya deemnee ilaalla. Profile keenyarra tuquudhaan bakka nama biraatti haalan itti mul'atu ilaalla. Tuqaa sadan as jirtu kana tuquudhaan mallattoo ijaa sana tuqannaa jechuudha. Tuqaa sadan as jirtu kana yeroo tuqne mallattoo ijaa kana tuqne friendii moo follow ta'uu isaa salphaatti ilaallannaa jechuudha. Amma duraan add friendii ka ture follow tahee jira jechuudha. Ammallee duubatti deebi'uudhaan erga follow godhannee booda jechuudha. VOAC irra jirra amma xiyya kanaan duubatti deebi'uudhaan maal goona mallattoodhuma tuqaa sadan profile keenya jira jirtu sana tuqachuudhaan setting follow sirreeffanna. Follow setting ka jedhu kun as jira isarra tuquudhaan setting tokko sirreeffannaa jechuudha. Setting Facebook follow keessa yeroo nuti seennu haala kanaan nuuf bana. Ka jalqaba public irratti dhiiftanis rakkina hin qabu. Who can see your followers on your timeline ka jedhu kan lammaffaan jira. Isallee achuma irratti dhiisuu dandeenya. Who can see the people page and list you follow nama nuti follow goonu yoo namni biraa hin argini barbaanne only me ka jedhu kanarra kaa'uudhaan ammallee duubatti deebina. Garii kan garuu public irratti yookaan immoo everyone irratti yoo dhiifnes rakkina takka hin qabu jechuudha. Dhuma irra bakka takka jira bakka sana yoo feene onii goonaa yoo barbaanne moonni dhiifna garuu irra caalaa jira asitti public dhuma irra keessanii dhiisutu irra caalaa public ka gubbaa guutuu jiraatu jechuudha. Takkaan ala yoo nama follow gochuu gootan dhoskuu barbaadan qofa only me irra kaayyattu jechuudha. Comment rating feetan onii gootu feetan ni dhiiftu waa takka rakkina hin qabu. Erga haala kanaan follow setting sirreeffattanii booda duubatti deebitanii tuqaa sadan kana tuquudhaan view as akka nama biraatti natti agarsiisi yookaan immoo haala nama biraatti itti mul'atu natti agarsiisi waan jedhuun ilaallaa jechuudha. Add friend irraa ka'ee haala kanaan salphaatti follow irra jiraata jechuudha. Setting barbaadan sirreessitanii kaatanii tuqaadhuma sadan sana tuquudhaan Facebook biraarra dhaqxanii ilaaluu isin hin barbaachisu. View as isii jettu tuqaa kana tuqxanii view as yeroo isin tuqxan
haala Facebookiin keessan itti nama biraatti mul'atu isinitti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun add friend irraa ka'ee follow taheera jechuudha. Steepii salphaa kanaan add friend irraa kaaftanii follow tti jijjiirrachuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.